Alhamdulillah. Yeroo takka obsi. Rajaadha. Deebaa wajjin haasaa ustaz gaafa. Dev. Wayye Bumas. Nagaan siifaa ta'u bareessa koo akkam jirtu nagaa? Nagaadha akkamisin. Nama rakkanne ganda rakkinaa kana jalaa Waaqayyo si haa baasu akkam jirtu? Nagaa goona. Alhamdulillah. Akkamati maqaan kee kanuma? Maqaan koo David Umayyee. Oh David. Bareeda. Anis Abu Muazuma. Ani Islaama. Hangam atau Kristana? Kristana keessa jirtaame hangamma? Ani Kiristaana hanga ammaa. Okay, Kristana keessa peenteedha moo Ortodoksii? Peenteedha hanga yoonaatti peenteedha. Eegaan as dhufee barachuu jalqabee biyyaans naannoo ji'a lama waan akkasii lakkoofsisee jira. Tole. Gara Islaamummaatti dhufuudha. Shahaadaa jettee turtee namaa si bira jira jennees ati anumaa shahaadaa qabachuu deema jette. Atuma? Anumaadha. Namni anan birana biran jiru. Namni si dirqe keessaan birri si erge shahaadaa qabadhu jedhee birri namaa kannan jedhee jira. Ara waan akkasiin jiru. Ofuma kiyyaadha. Dubartii Islaamaa fuudhuuf. Dubartii Islaamaatti fuudhuuf siin jedhan fuudhaaf heeruma jedhan. Kanaaf amantii geeddarachuu dhufte? Waan akkasiin jiru. Ofuma kootii baradheeti. Islaamummaa fudhachuu barbaade. Allahu akbar. Wangeela nama dubbistaami? Nan dubbisee hundumayyuu. MashaAllah. Yesus Kristos nuti gartee ilma waaqaatii miti. Yesus Kristos ergamaa rabbii takka wangeelaatti takka quraanaatittis. Yesus waaqa waaqessuu qaba. Karaa waaqayyoo barsiisa. Abbaan na caalaa jedha. Gartee waaqayyoo tokko qofa nuuf gartee waaqayyoo tokko jira jedha. Kana hunda Nabi Muhammadis ergama, Abrahaamis, Museen, Salomoonis ergama jennee amanna. Deevidoo. Ani amma kanaan dura tamman peentee keessa jirutti Kiristoos ergamaadhaan jedhu. Garuu immoo eegasiif galee dubbistee ragaa argatte. As taa'ee gaafa barachuu jalqabu ani baay'ee abbaa isaa yeroo inni kadhatudha kanan dhaga'u. Allahu akbar. Dhugaadha. Yesus Kristos wangeela Yohaannis boqonnaa 20:17 irratti illee abbaa kootii fi abbaa keessan waaqayyo kootii fi keessan jedha. Afaan Oromoo nama dhibaa kun. Nama dhibaa. Waaqayyo kootii fi keessan isaas including isaas walitti hammateetuma miti. Siif hin galuu jedhan. Akkasuma Yesus Kristos Luqaas 6:12 irratti Yesus Kristos yeroo sanitti gara gaaraatti tolbee halkan guutuu waaqayyoon kadhachaa bulee jedhan. Waaqni waaqa kadhata. Olii galee? Subhanallah. Yesus Kristos wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 irratti si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaadha isa Yesus Kristosiin ergees beekun isaanii jireenya barabaraati jedha. Ashhadu an laa ilaaha illallah wa anna Iisaa rasuulullah jechuu. Ani ragaan baa waaqni tokkicha qofa kan dhugaa jira Yesus ergamaa jechuu. So kanaaf inshallah mee takka ati qubee generation nama xiqqaa kana nama qeyroo nama barate nama waa dubbisu wangeeluma kana keessatti guyyuma tokko ija waaqayyo lama sii kanne takka siin kanne jaamaa waaqayyo siin goone bakkuma wangeela markaa qabu kana keessatti Yesus waaqaa kan jedhu waaqaa kan jedhu Yesus ani waaqaa kan jedhu takkaasi argisanii dhagi afaanumaan dubbachuu malee. Yesus ani waaqaatu hin taane yeroo durre saba Israa'elitti ergamu sana Yesus humna waaqummaa isaaf laatameen saba Israa'elii gaggeessaa kan jedhu hin jira. Naam. Dhugaa keeti. Waaqayyootu gartee aboo isaa kanne gartee fayyisuus gartee dandeettii dinqii nama gartee akkuma gartee wangeela keessatti dubbatu hojii ergamoota 2:22 keessatti dubbatu gartee harka nama naaziree kana waaqayyoon dinqii garagaraa akka hojjetuuf isatti kanne gartee waaqayyoon isaati. Amma fakkeenya qawwee akkasii kannee deemittiin ololladhu rukkutiin siin jedhe qawwee qabda qawweetii fudhattee itti rukkutte hin qabdu ati maal duraan qabda. Gartee konkolaataa sekkannee konkolaataa kana itti bakka takka hajaa itti beekootti konkolaataan keeti dandeettii gartee geejjiba kiyyaan deemte. Birrii qabdu uffata bitadhu qottoon si jedhe maal qabdati anaani gartee waan kana godhatte saniif akkasii gara shahaadaadhaa inshallah hin deemna rabbi si haa laaffisu waa hedduu siin jedhani gartee yaani wallaala nama waa hin beeyne fiddanii birrii itti kannitanii maal gootanii jedhani kana hunda namaan jedhan san dhiisii Yesuusuun arrabsame Nabi Muhammadis arrabsame inshallah maal jettan gaafii si afaanii qabe itti fufi. Dubbiin si afaanitti qabe itti fufi
maal jechuu barbaadda? Lakki namni waa'ee jechoota akkasii si deebisuuf ni namoonni waa'ee birrii waa'ee malaanii ofitti kophaa kiyyan jira dawanni akkasiin jiru ana bira barnoota kan ergan jalqabe yeroo ta'e yaadatta yoo ta'e nan qabadhadhee dhufee ka'een tarii itti fufee akka barachuun haaf fayyadee Lama isaa wal bukkee kana keessan boottan godhu. keessoo koodis natti bachaatiin ture. Maashaallah. Tole inshallah. Gara shaadaa deemna deef kiyya qophiidha. Hayyee. Yoom mee gaafi xumura yoom gartee yaani murteeffatte ji'a tokko moo torban tokko moo sa'a takka moo sa'uma kana kan murteeffatte islaamummaa tana naan fudhadheet. Ji'a sadii ol lakkaa'eera yeroo baay'ee dhufee al ta'e tokko nan qabadhadhee dhufee ka'eetan Oshi gaaffii keessa koo jirtu xumuruun qabadeen keessaa bahee inda gattee natti fakkaata. Alhamdulillah. Yaada nama baay'ee jalkanii guyyaa soina. Namni yeroo garii maatii hojjisni mari'ata abbaa ofii, hiriyyaa ofii, obbolowwan ofii. Yaani nama maatii hojii mari'ata waan kana gartee. Yeroo garii haadhaaf abbaan irratti nama deeggarti, yeroo garii nama deeggartu, yeroo garii filannoo keetiitti namni itti mari'attee ni jira. Lubbuu kan kee malee. Ana malee obboleessi kiyyaan gafaallee beentedha garuu erga musliimummaa fudhatee waggoota 3 lakkoofsiseera. Allahu akbar. Allahu. Godarra haasofta inshallah. Godarra Maashaallah. Gara waaqa tokko jechuun quba ol qabna inshallah akkanan jennu gartee maaliif jenna Yesuus Kiristoosu ya gartee yoo barsiisu wangeela gartee maal jettanii wangeela Maatiyos boqonnaa jaalakoo sagarratti illee yoo barsiisu gartee yoo kadhattan akkana kadhadha waaqayyo yaa abbaa keenya yaa isa waaqarra jirtu jedha achi jira waaqayyoon isa tokkicha san gartee mootummaan ulfinni gartee waaqarrattis lafarrattis kan keeti jedha kadhadhaa jedhe soora irraa fi boruu nuu kanni gartee cubbuu keenyaas gartee yakka keenyaas irra daddarbaa keenyaas akkuma nuti walii dhiifnutti atiis nuu dhiis jaa kadhadhaa jedhe waaqayyo tokkicha san waaqayyo isa Abrahaam isa Museedha isa Yesus isa Nabi Muhammadin erge qofa waaqessina malee Muhammadin waaqessun Yesuusis ganuuf hin deemtu akka tana beek Yesuus ergama jetti yoo ittiin amanne islaaman taatu yoo Nabi Muhammad ittiin amanne islaaman taatu Museetti Abrahaamitti Salamoonitti Aadam irraa ilaan kana Muhammad hunda isaanii osoo addaan baafne Oromoon kiristaanaaf islaama Oromoo jamtii miti raajoota xiqqaa fi gurguddaa rabbiin erge hunda isaan hunda itti amanu dinqii adda addaa raawwatan waan Museen raawwate Yesuus hin raawwanne waan Nabi Muhammad raawwate Yesuus hin raawwanne ani sanuma jechuudha inshallah kana jenna harka kee quba tokkicha mirgaa ol qabadhu deef kiyya inshallah ayya inshallah ashhadu an la ilaha Allahu akbar. Network ida tab gura jiran. Akkuma ajaa'ibaa qaba. Silaa sakaraatul mawtii illee taate akkanumatti abdii. Allah yeroo akkanaa riippoortii illee ni godhan yeroo akkanaa kiftaabtaab illee hin dhaabina yeroo akkanaa riippoortii godhan. Deef deebitanii? Silkii namni irratti dawwalina jalaa. Cufi firraa cufi. Ifama silkiitu namni irratti amma si dhowwuu deemanii. Isaan abbaan isaa sayxaanaa isaanii abbaa akkuma Yesuus jedhuun isin kan namaa jaaddan kan seera. Amma cufeera. Maashaallah. Ayye. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa Abdullahi wa rasuluhu ani ragaan baha Muhammadis garbicha isaatii fi ergamaa isaa kan xumuraa ta'uu laphee kiyyaan dhugoomsee arraba kiyyaan dubbadheetiin jira. Isaa yookiin Yesuus Kiristoos
Isa yookiin Yesus Kiristoos rabbiis miti rabbiif rabbii miti rabbii miti ilma rabbiis miti ilma rabbiis miti garbicha rabbii fi garbicha rabbii fi ergamaa allaha ergamaa Allaha kan saba Israa'el duwwaaf ergame kan saba Israa'el duwwaaf ergame ta'uu isaa baradhee aboo waaqummaas akka hin qabne laphee kiyyaan dhugoomsee arraba kiyyaan dubbadhee dhugoomseetiin jira. Yaa Rabbi Islaamummaa irra na jiraachisi. Yaa Rabbi Islaamummaa irratti na jiraachisi. Irratti na ajjeesi, irratti na kaasi. Irratti na kaasi. Allahu Akbar. Akkanum.